haala kanaan egaa nutis nu gargaara isiniin jenna. Kanumaan egaa gara oduu keenyaa deemnaa. Oduun keenya har'aa akkuma duriitiin jalqabnaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Isaan eegallaa waraanni kaabaa kuni har'aa hanga durii isaan waraanni hin jiru. Iddoo baay'eetti waraanni Tigraay kuni har'aa waan qabbanaa'ee oole fakkaata. Waraanni naannoo Hawuzeenitti garuu akkuma itti fufetti jira dhageenye jirra. Achitti agammaa injifannoon kana jedhamee argame hin jiru. Walumaa galatti waraanni fi walitti bu'iinsi kuni akkuma hammaatee fi waldiddaan kuni akkuma itti cimetti deemaa jira. Sanaan ala wanti ta'e homtuu hin jiru. Yookiin wanti nu dhageenye hin jiru. Wanti nu dhageenye jiraachuu mala. Wanti gurra isin buusu hin jiru. Waraanni kun itti fufuusaa malee. Gama biraatiin waraanni Eritiriyaa xiyyaraanii fe'amee bahaa jira jedhameera. Waraanni kun guutuu waan bahu hin fakkaatu. Amma biyya gara Suudaanitti waraana waan deemaa jiruu fi Suudaan wajjin wal waraansaaf waan deemaa jiranii fi kanarraa kan ka'e tarii amma tokko achi keessaa baase jedhee warra international community'n kunis namoonni garagaraas waan dubbachaa jiranii fi waan garagaraa jechaa waan jiranii fi isarraa kan ka'e tarii baase jechuudha fi gochuu ni danda'a. Baase hin jiranii barii eessa jiru biyya kana hin jiranii jechuudha fi ta'uu danda'a. Namoota tokkos ofirraa egaa akkas jedhee propagaandaafis ta'uu danda'a. Maaliif namoonni tokko mufatanii jiru. Namoota mufatan sanas araarfachuudha fi ammaan achi waraanni Eritiriyaa hin jiru jedhee deemanii jiru jedhee achiin booda kanafanii wayyaa loltuu Itoophiyaa kana itti godhanii duras akkasitti baay'inaan kan waraanaa turanii haala saniin egaa biyya keessatti hambisachuu barbaadaa jedhu. Sana malees haala saniin gara Suudaanittis erguu barbaadaa jedhanii jiru. Egaa oduun gara kaabatti qabnu kanuma har'aa gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaa jala oduu hedduu qabnaa. Egaa oduun keenya jalqabaa koleeraan ka'ee jira jedhama. Koleeranii dhibee hamaadha. Koleeranii iddoo baay'eetti bade jedhamee yaadama. Garuu darbee iddoo tokkotti mul'ata. Har'a garuu mootummaan gamtoomanii akka ibsetti naannoo Oromiyaa, Sumaalee, Kibbaa yookiin Sidaamaa keessaa Affaar akkasumas naannolee tokkotti koleera mul'atee jira jedheera. Kanaafi koleeraa kana dhibee koleeraa kun hamaa waan ta'eef of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Actually koleeraan amma akkamitti akka ka'ee fi maalirraa akka ka'e hin beekamu. Garuu koleeraan most likely kan inni ka'u yeroo baay'ee yeroo gannaati. Kan darbus yeroo gannaa baay'ee daddarbaa garuu ammatti akkamitti fi maaliif akka ka'e maaliif yoonniinis dhuguma mirkaneeffate kana jedheen ganaa waan qoratamuudha waan laalamuudha. Hundumaaf iyyuu uummanni keenya of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Waan kanaaf koleeraan kun ka'ee jennaan namoota baay'ee miidhuu waan danda'uuf dhibee hamaa waan ta'eef uummanni keenya of eeggannoo barbaachisaa godhuu qaba. Keessattuu iyyuu mana boolii gaafa fayyadamanii akkasumas qulqullina ofii qulqullina naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Bishaanis otoo hin danfisin dhuguun hin barbaachisu. Bishaan hundumaayyuu bishaan bakka jirutti bishaan kan ujumoodhaan dhufus haa ta'u bishaan ujumoodhaan hin dhufne laga waraabamu hunduma isaatiyyuu danfisanii dhuguun fala jennee yaadna. Lammaffaa walumaa galatti qulqullina fi qulqullina dhuunfatii fi qulqullina naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya kanarratti akka of eeguu gaafanna. Gama biraatiin Beenishaangul ammas namni 115 ol ajjeefame jedhameera. Kuni lakkoofsi kuni iddoo garagaraatti lakkoofsa garagaraatu jira. Miidiyaan tokko akka jedhanitti 60 jedhu tokko 115 jedhu tokko immoo 150 iyyuu ta'edhu tokko immoo ganda guututu gubatee jedhu. Hundumaafiyyuu Beenishaangul Matakkal aanaa Dibaaxii jedhamu san keessattuu ganda Daalattii jedhamu sanitti
wanti kun kan gahe badiin kun kan gahe jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Haala kanaan egaa Matakkal kana duraa warra Beenishaangul harkaa baatee Abiyyi harkatti galtee jirti. Abiyyiitu bulchaa jira. Abiyyi amma bulchaa ta'ee bakka jirutti waan hundumtuuyyuu eegamee egaa namtichi Asraat Dineeroo jeneraal namni kuni leetanaal jeneraal Asraat Dineeroo jedhamu amma komitee wayii hundeessee Abiyyi irraa ajaja fudhataa waan sana eegsisaa jira. Otoo waan kun eegamaa jiru rakkoon kun kan gahe akka jedhamutti rakkoon kun ka'umsisaa eessayyoo otoo hin ta'in Bahar Daar jira namoonni baay'een rakkoon kun amma kan uumamuu danda'eefis jedhu amma warri Beenishaangul mootummaa federaalaa wajjin mari'atanii mootummaa federaalaa wajjin mariin irra gahamee hanga torban lamaan dhufuu kanatti waan naannoo sana jiru warra nageenya jeeqan nageenya booressan hundumaayyuu naannoo sana kaasanii naannoo sana barbadeessanii achiin booda torban lamaan booda Matakkal naannootti deebi'a. Naannoo jalatti deebi'a. Naannoo Beenishaangul jalatti deebi'a jedhamee ture jedhanii walumaa galatti egaa ammasitti dhufnaa warri bilchiginnaa Oromiyaa wanti kun sirrii miti heera biyyattiitiin ala jedhanii jiru. Warri kunis akkasuma jedhanii jiru. Kanarraa kan ka'e dhimmi nageenyaa kuni erga erga qulqullaa'een booda dhimmi nageenyaa kuni bakkatti erga deebi'een booda Beenishaangulitti haa deebitu jedhanii ture. Warri Bahar Daar immoo waan kana falmanii jiru. Maaliif akkamitti deebiti? Nageenya amansiisaan uummata keenyaaf hin jiru jedhanii jiru. Akkuma kaleessa isinitti illee achi namoonni hedduun buqqa'e jedhanii nama 20,000 caalle kan buqqa'ee fi nama 200,000 achi qubachiisuudhaaf sochii guddaan godhamaa jira. Kanarraa kan ka'edha egaa isaan kana warri yoo dhagaa warri Beenishaangulis akkamitti isaan kuni ta'a jedhanii dafanii nutti deebi'uu qaba. Ji'a tokko keessatti nutti deebi'uu qaba jedhanii warri Beenishaangul gaafannaan badiin kun ammas deebi'ee kan ka'e egaa maddi badii kanaa yookiin maddi ajjechaa kanaa maal akka ta'e hin beekamu garuu dubbiin jiru wanti argisiisu dhimmi Beenishaangul kunii fi dhimmi Matakkal kuni akka furmaata argatu hin barbaadamu. Warri Amaaraa kan isaan amanuu danda'an kan isaan dhumarraa rakkoon kuni dhaabatee rakkoon nageenyaa kuni argame kan isaan jedhanii yaadanii yoo naannoo Amaaraa jala gale qofaadha. Haala kanaan egaa naannoo Amaaraa jala haa galu jedhanii halkanii guyyaa irratti hojjechaa jiru. Garuu waan milkaa'u hin fakkaatu. Waanuma turree ilaalluudha. Hundaafiyyuu naannoo kanatu jira. Gama biraatiin Abiyyi bakka dhokatee har'a mul'atee jira. Naannoo torban lamaatti erga miidiyaa irraa fagaateen booda har'a jira jedhee as bahee jira. Har'a jira jedhee kanas bahees muddamee miidiyaadhaan nutis kaleessa dhiyeessinee jirra. Ergasii sooshaal miidiyaa guutee jira. Abiyyiin jiru. Abiyyi baay'ee dhukkubsatee jira. Erga jedhaniin booda mul'atee jira. Abiyyi eessa jira? Eessa ture kan jedhamu baay'een wal falmaa jiru. Namni as ture iddoo kana ture hin jiru. Namoonni tokko lakkee gara Eritiriyaas deemee Abiyyi Isaayyaas wajjin mari'achaa ture. Maalii ture? Bashannanarra ture kan jedhanis jiru. Garuu Abiyyi waan amala isaatirraa biyyaa bahee yeroo dheeraa turuu hin barbaadu. Biyyaas kan hin baane biyya Awurooppaa Ameerikaallee deemu kan hin feene waan aangoo isaatiif sodaatuudhaaf achirraa fagaatee waan tokko uumamuu ni danda'a. Fonqolchi mootummaallee geggeeffamuu danda'a jedhee waan sodaatuuf hin deemu. Egaa kanarraa kan ka'e tarii yeroo gabaabduu wayiitii fi biyyoota biraatti yaalamee deebi'ee jedha warri jedhan jiru. Isa turre nama amansiisaa. Ammallee miidiyaatti gaafa dhiyaatu kaameeraan alaalaa kan kaase maaliifii fuula tolaa hin qabu akka dhukkubsatee hin beeksisaa jedhanii namoonni fuula arganii kanarraa kan ka'e fuulli isaa akka
sirriitti mul'atu hin barbaadu garuu propagaandaadhumaa fi biyyattii uummanni biyyattii hin jeeqama jedhanii waan shakkanii fi sanaaf jecha Abiyyi fagaatee miidiyaadhaan akka mul'atu godhamee Koishaa deemee Abiyyi Koishaa deemee Shimallis Abdiisaa wajjin mul'ate malee wanti biraa hin jiru, waan addaa hin jiru. Dhukkubsachuun isaa dhuguma ture jedhaniiti kan nutti himani. Egaa oduun itti aanu bilchiginnaan Amaaraa tokko bilchiginnaan Amaaraa kuni waan isinii dubbise wayya waan inni jedhee Shimallisii fi Taayyee wajjiniin hojjechuudha mannaa natti hafuu wayya yookiin kadhattuu ta'ee hafuu wayyaa waan jedhu wayiiti kan inni dubbatee. Namni kuni nama kana dura kantiibaa Gondar turee fi amma immoo kan biiroo qonnaa Amaaraa hoogganuudha. Namni kuni maqaan isaa Taqabbaa Tabaabal jedhama. Isiniin dubbisaa waanuma inni jedhe waanuma inni post godhe በቁርጡ የትግል ወቅት ካልነበሩ የኦሮሞማ ቡድን ጋር አልሰለፈም ኃላፊነቴንም ለቅቄያለሁ ተቀባ ተባባል ከታዬ ደንዳ እና ከሽመልስ አብዲሳ ጋር በአንድ መስመር መታገል አይደለም ለምግብ እንኳን በአንድ መስሪያ ቤት መቅረብ አልፈልግም በመሆኑም በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊነቴን በፍቃዴ ለቅቄያለሁ ከነርሱ ጋር ከመሰለፍ እንጨት ፈልጬ ቢኖር እመርጣለሁ ደረጀራ ነምቱኒ ካና ጀቹኔ ጋ አኒ አብይ ፋ ወጅኒ ዮኪኒ አካይኒ ጀሩቲ ታዬ ደንዳ ፊ ሽመልስ አብዲሳ ወጅኒ ሆጀቹን ሂንደንዳሙ ሚቲ አበተ ኮኬሰታኒ ወጅኒ ሆጀቹ yoo mana tokkotti yookiin nyaati dhiyaate mana tokkotti manuma tokko keessa ta'anii nyaachuun namatti hin tolu. Namoonni kun nama harkaati. Namoonni kun diina kanarraa kan ka'e isaan wajjin hin hojjedhu ani dhaaba kana keessa galee bilchiginnaa keessa galee bilchiginnaa isaan keessa jira wajjin hojjechuudha manna yooni qoraan falatee gurguree jiraadhina wayyaa jedhee kama biraatiin kadhattuu ta'ee yooni jiraadhina wayyaa jedhee egaa waldiddaan kan wajjin waldiddaan PP Oromiyaa fi waldiddaan PP Amaaraa akka hammaate nutti agarsiisa kuni keessa baay'ee wal jibbanii jiru keessa walitti dhufeenya wal argaa mataa isaatiin jibbanii jiru ammaanachi wal ga'iillee wajjin ta'anii waan tokko walii galanii bahuuf baay'ee rakkisaadha jedhamee jira. Maaliif wanti isaan jidduu jiru kuni hedduu hammaatadha. Walumaa galatti maaltu akkas adda isaan godhe waan addaa maaltu amma uumame kan jedhu kana xinnoo qulqulleeffachuu yaallee jirra. Xinnoo qulqulleeffachuu akka yaannetti rakkoon isaanii kan maddu amma dhiyoo kanatti torban tokko yookiin guyyaa 10 dura natti fakkaata isinii gabaasnee jira guyyaa sanaa isinitti himnee jirra. Tamasgan Xurunee rukutamee ture. Tamasgan Xurunee kan rukutame achuma bakka inni hojjetutti jedhanii waajjiruma isaa keessatti rukutamee jedhanii warri Tamasgan Xurunee rukutee hin qabamne. Tamasgan Xurunee fi Shimallis Abdiisaa hedduu wal jibbu. Tamasgan Xurunee fi Shimallis Abdiisaa wal rukutuudhaaf iyyuu wal barbaadaa akka turan ammas isinitti himnee turre. Kan wajjiniin karaa baay'eedhaanii wal jifachaa turan. Karaa baay'eedhaanii wal didaa turan. Shimallis Tamasgan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumuu barbaada. Ijoollee keenya hundumaayyuu kan diina godhatee itti duulu isaa jedhee ture. Sanaan alaa Tamasgan Xurunee Finfinnee olaantummaadha yookiin anatu keessaa qaba. Namni Amaaras keessa jira jechuudhaani fakkeenyaa fi wanti biiroon waajjiraaleen
Amaaraa gara Finfinneetti akka jijjiiraman. Kana durasi lafa asitti qabnaa gamoo asitti ijaarsisaa jirra. Gamoon keenya ammaan achi wanta baay'ee asitti hojjennaa jedhee dubbachuun isaa yaadatama. Kuni warra Oromiyaa biratti bilchiginna Oromiyaa biratti mufaatii guddaa uumeera. Maaliidhaaf asitti galtuu maaliif nuti isin eeyyame jechuun Finfinneen mootummaa teessoo federaalaati malee kan keessanii miti. Nuti lafa keenya waan ta'eef as jiraachaa jirra. Waan akkasii gaafa kaasan warri bilchiginnaa Amaaraa immoo Finfinnee keessaa harka 45 Amaara waan ta'eef uummata keenyatu as jira, uummata keenya tajaajiluu qabnaa jechaa turani. Haala kanaan egaa erga afaan walitti darbaniin booda akka jedhamutti Tamasken Xurunee namoota tokkoo fi meeshaa waraanaa fa'aa naannoon Amaaraa lafa jala Finfinnee galchaa turanii jedhama. Achirraa kan ka'e shakkii kanarraa Shimallis ajaja kennee ture naannoo Kuyyuu naannoo Gabra Gurraacha kanatti sakatta'insi cimaan akka godhamu. Sakatta'insi cimaan gaafa godhamu hin sakattaamnu jedhanii gaafa isaan didanii dhukaasa fa'aa itti bananii ture. Dhukaasa sana gaafa itti bananii naannoon Amaaraa uwwiree iyyee beekatii fi Finfinnee akka hin deemne godhanii jiru. Warri Oromiyaa bilchiginnaan Oromiyaa gufuun itti ta'ee jira jedhanii iyyaa turani. Abiyyitti simatanii ture. Achi Abiyyi dheekkamee wanta sanaa ergasii dhiisee ture. Sana booda dubbiin kun akkuma haala kanaan akkuma itti fufetti waldiddaan kun akkuma itti fufetti boodderraa waraanni Tigraay wajjin jalqabe. Waraanni Tigraay wajjin gaafa jalqabu waraana kana kan jalqabe jarma Tamasken kanaa fi akkuma kana dura dubbatee Abbaraa Addaamuu nutu jalqabee jedhee jira. Achiin booda Tamaskeniin Abiyyi waadaa galee fi waan turee fi Dammallaash achiin kaasa warra Oromiyaa sana achii kaaseen iddoo sana sii kennaa jedheeni akkuma waadaa galee achirra kaa'ee. Achirra erga kaa'een booda Tamasken dhufee torban yotoon guutiin wanta Dammallaash ijaare guutuu jalaa bittinneessee warra Dammallaash ijaarate nama 250 ol achi keessaa bittinneessuu isaa isinitti himee jira. Isaan suni warra ittaanaa daayirektara maali warra biyya alaatii maal qoratanii diyaasporaa warra basaasanii warra biyya keessatti waa'ee intelligence financial intelligence wanta baay'ee damee baay'ee qaba. Isa hunda kaaseeti nama ofiitiin yookiin warra Amaaraa kana fidee achitti muudee kun egaa mufaatii guddaa Oromoo achi keessa jiranii fi warra bilchiginnaa jidduutti uume. Kanarraa kan ka'e amma shakkiin jiru Tamasken Xurunee warri rukutee warra itti walitti dhufeenya bilchiginnaa Oromiyaa wajjiniin qaban ta'uun oolle jedhaniiti. Namni isa rukute kun hin beekamu hin qabamnes. Kanarraa kan ka'e isaanii warri Amaaraa wanti kun akka ba'u hin barbaanne. Icceetiin kun akka ba'u hin barbaanne. Icceetiin kun jalqaba erga ba'een booda dafanii fiiganii dhoksanii sagantaan irratti hin hojjetamne miidiyaan isaanii tokko waan kana kan inni dubbate kan inni gabaase hin jiru. Maaliif dubbiin kun akka ukkaamamu barbaadu icceetii isaanii waan ta'eef rakkoo isaanii waan ta'eef haala kanaan egaa kan amma rakkoo guddaan jidduutti uumamaa jiru. Kanarraan hidhiitti cinaannachaa jiru. Namoonni baay'een Shimallis hin bu'u taanan Taayyeen hin bu'u taanan warri Oromiyaa keessa jiraniin aangoo irraa hin bu'an taananii isin wajjin hin hojjennu bilchiginnaa keessaayyuu hin baana jedhanii sodaachisaa jiru. Gama biraatiin garuu yoo laallee jennu kana kanarraa kan ka'e kan aangoos gadhiisaa jiranii sodaachisuudhaaf yaani isin wajjin hin hojjettu jedhanii warri Oromiyaa immoo inumaayyuu keessa dabartanii jirtu. Amma juuntaan lammaffaa isiniidha. Juuntaa lammaffaa kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabna. Amaarri deemee dhiphatee gandatti galee jira. Akka biyyaatti yaaduu dhiisanii lafa cittuudhaaf kan isaan yaadanii. Lafa cittuu sana jedhanii lafa Tigraay saamanii lafa Beenishaangul saamanii achiin booda lafa biraattis deemuudhaaf ta'u. Oromiyaattis dhufuudhaaf ta'u. Kaayyoon keessan nu galaa wanti isin barbaaddan nu galaa. Wanti isin barbaaddan walumaa galatti biyyattiin kun akka guddattu biyyattiin kun akka ceetu otoo hin ta'in
gareen keessan olaantummaa akka fudhatu barbaaddu. Kana waan ta'eef waliigaluu hin dandeenyu jechaa jiru. Egaa amma walitti bu'iinsa kana amma dhaaba keessa waliigaltee hin jiru akka hin jedhamne akka uummanni abdiin kutanne akka uummanni hin fincille jedhanii Abiyyi lamaanuu akeekkachiisee jira. Abiyyi akeekkachiisee akka duraa san wanta hunda baasaa hin jiran. Fakkeenyaaf har'aa Beenishaangulitti yommuu namni hedduu namni yoo akka namni baay'een jedhutti nama 115 oltu ajjeefame. Kana duraan kan yoo namni tokko gabaase kan gabaasaa ture maas miidiyaan Amaaraa hin gabaasne, kan Beenishaangul hin gabaasne, kan Oromiyaa hin gabaasne. Wanta kana akka nama arginitti irra darbaa jiru. Lammaffaa rakkoowwan walitti dubbachuu kana namoonni dhuunfaadhaanii karaa feesbuukiitiinis haa ta'u karaa garaagaraatiin kan barreessaa turan kana amma dubbachaa hin jiranii. Kuni hundi kan nutti agarsiisu maalinni waldiddaa kana ukkaamsaa jiru. Waldiddaan kun ukkaamamee gaafa achii dhoo'e maal ta'uu akka danda'u egaa tilmaamuu ni dandeessu. Hundumaafiyyuu rakkoo guddaa fi balaa guddaan as deemaa akka jirudha kan hubachaa jirru. Egaa waa'een bilchiginnaa kuni akkasii gama biraatiin Jawaarii fi waahillan isaa mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Jawaarii fi waahillan isaa har'aa namoonni baay'een akkuma hordoftan OMN faas gabaasaa turanii mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti manni murtii suni bilisa ture. Nama hundumaafiyyuu namni barbaade galee laaluu ni danda'a ture. Haala sanaan namni hedduun hanga galmi suni guutee bakka dhaabbatan dhabanitti kan guutee ture jedhanii haala kanaan murtiin isaan ittiin himatan keessattuyyuu shororkeessummaa akkasumas miidiyaadhaanii namoota jeequmsaaf kakaasuu meeshaa waraanaa qabatanii jiru kan jedhu sun hundumtuyyuu kufee jira jedhanii jiru. Duras kana deddeebinee isinitti himnee jirra. Kuni fudhatama hin qabu. Qorataan yakka kanaa hidhamee jira amma akka qorataan kun dubbatee fi namoonni isatti dhiyaatan akka dubbatanitti waan ittiin himatan kuni homaa waan tokko waan bu'aa hin qabnedha. Waanuma ragaa irratti argachuu hin dandeenyedha jedhanii jiru. Haala kanaan egaa ragaawwan kun hundumtuyyuu kufee jira. Tarii kan ragaa irratti argachuu danda'anii fi saatalaayitii manatti argame jedhan sanidha. Saatalaayitiin suni wanti isaan jechuu danda'an saatalaayitiidha otoo hin ta'in seeraan ala biyya alaatii gale otoo gumruukiin ittiin kaffalamini kontiroobaandiidhaan gale jedhanii isheedhaan himachuu danda'u. Ishee sana ragaan immoo ragaa achi warra gumruukii sana keessaa karaa seeratiin galus karaa seeratiin nagaatiin galus balleessuu danda'u ishee achi keessaa. Isa sana balleessanii achiin booda isaa fi itti gaafatamaa gochuu ni danda'u. Sanaan ala most probably egaa amma guyyaa 10tti kan isaan beellamanii guyyaa 10 booda yoo garaa laafanii wabiidhaan baasuu ni danda'u. Sanaan ala tarii ishiidhaan qofa itti gaafatamaa ta'uu ni danda'a. Inni immoo waanuma wabiidhaan baasisuu danda'udha kan jedhani namoonni baay'een kan dubbachaa jirani. Egaa mee jala buunee hordofnee isinitti himna kanas kan ittaanee jiru oduun keenya waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa eegalee jira. Waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa har'aa Suudaaniin Itoophiyaan xiyyaraan nareebdee jettee jirti. Kanaanii baay'ee sodaadhee jira. Baay'ee naheen jira jettee jirti. Sanaan alas Misraan har'aa ibsa baastee jirti. Daily Nation akka gabaasetti Misraanii waraanni waan milishaan Itoophiyaa kaleessa dubartoota Suudaanii 5 ajjeesanii jiru jedhamee jira. Haala sanaan wanti isaan godhan suni uummata nagaa irratti wanti isaan godhan kuni tasuma waan
laayyotti bira darbamuu miti jettee jirti. Kanaanii guutumaan guututti nan balaaleffadha jettee jirti. Amma Sudaaniin immoo Itoophiyaan xiyyaraan na rukuttee jirti jettee jirti. Eenyuunis oduu himaanii ministeera haajaa biyya alaa Itoophiyaa irraa akka dubbatetti daangaa keessa dabarteerti. Itoophiyaan daangaa dabartee Sudaaniin dhiifama. Sudaaniin daangaa dabartee aga obsinee fi olii taatee jirti. Kanaafiyyuu ammaan achi obsa fixannee jirra jedhee jira. Haaluma kanaan egaa meeshaa waraanaa gurguddaa gara daangaa Sudaanitti fe'amaa jira jedhamee jira. Haala kanaan waraanichi yeroo dhiyoo keessatti naannoo Gondar saniin ka'uun isaa hin oolu. Naannoo Gondar saniin waraanichi gaafa ka'ee egaa Sudaaniin daangaa Itoophiyaa keessa jirti yookiin daangaa duraan kan Itoophiyaa ta'e keessa jirti. Haala kanaan waraanichi hamaa ta'uudhaaf deema. Namoonni baay'een akka tilmaamanitti Misraanii Sudaan irra gortee Itoophiyaa rukutuu dandeessi, Itoophiyaan dandamachuu dhiisuu dandeessi jedhanii kan akka hin dandamanne godhu immoo militariin Itoophiyaa amma yeroo kamiyyuu gadi kufeera. Duraan dursee humna qaba kan jedhamee yaadamu kan makaanaayizdi ta'e. Makaanaayizdiin biyyattiin qabdu cimaan kaaba ture. Kan kaaba ture suni akka hin taane ta'ee barbadaa'ee jira amma. Isa taanee warri haftellee meeshaa waraanaa hamma tokko kan qabullee waraana Tigraay san irratti barbadaa'ee jira. Amma biyyattiin harka duwwaa warra sirriitti hidhatee jiru warra meeshaa waraanaa gurguddaa qabuu fi warra Ameerikaan sirriitti addunyaarraa Misraa jechuun addunyaarraa Israa'elitti taantee kan gargaarsa gara hundumaa diyyuu gara militariitiin isaa ta'uu gara maallaqaatiin argattuudha. Ishii kana wajjin wal waraanuudhaaf deemaa jira. Kun immoo biyyattii irratti kisaaraa guddaa fiduu danda'a. Kuni otoo itti hafee gaariidha jedhanii jiru. Namoonni baay'een dhimma kana kan isaan kaasanii dhimma kana kan isaan mari'atanii duraan dursee rakkoon biyya keessayyuu furmaata hin arganne. Uummanni yookiin mootummaa mana keessaa dhibee qabu yoo diinni alaa itti dhufu kan manaa sitti hammaata, kan alaa sitti hammaata, kufaatiin kufni kufaa. Kanaafi otoo beekaa ta'e namtichi kun biyyattii kana qaamni baraaruu danda'u hundumtuu iyyuu dura wanti inni hojjechuu qabu mana tolfachuu qaba. Mana keessa rakkoo jiru kanaaf furmaata laachuu qaba. Inni immoo warra hidhaman kana gadhiisanii isaanuma wajjin hundumaayyuu warra Tigraayis haa ta'u, warra bosona jiranis haa ta'u, warra hidhaa jiranis haa ta'u hundumaayyuu affeeranii minjala tokko irratti taa'anii wajjin mari'atanii furmaata waliin barbaadudha. Gaafa mana keessaa wal ta'anii alaas wanti jiru hagas hin hammaatu rakkoos hin ta'u. Kana rakkoon kan jiru ala keessa rakkoo waan jiruufi kan roorroon kun nutti hammaate mana keessa rakkoo waan jiruufi rakkoon manaa kan immoo akka hin hiikanne kan godhu warra kaanii Araboota mataa isaatiin ija shakkiitiin ilaaluu qabna. Gara tokkoonii Suudaanii fi gara tokkoonii warri Saawudii fi warri United Arab Emirates warra Tigraay irratti akka fincilan diroonii kennuudhaan wal waraanti sun akka deemuu fi biyyattiin humna akka dhabdu erga godhaniin booda achi Suudaanii immoo deeggaranii Suudaanii fi Misraanii gama tokko goranii yeroo biyyattiin dadhabde kanatti deebi'anii dhufuun isaanii strategy warri Middle East kun yookiin Araboonni Afrikaa keessatti fayyadamuudha deemanidha. Divide and conquer kana fayyadamuudhaaf deemu. Jalqaba adda nu qoodanii jalqaba walitti nu duulchisanii achiin booda amma deebinee erga dadhabneen booda nutti duulanii. Kanaafi kana baruu qabna. Kana kuni otoo beekaa ta'e otoo namni gorsu jiraate otoo namni sammuu qabu jiraate kana hunda irra aanuudhaaf kan nu kana irra aanuudhaaf kan nu barbaachisu tokkummaa keenya kan biyya keessaa cimsinee rakkoo alaa nutti dhufu kana wajjin ofirraa qolachuu ni dandeenya jedhanii jiru. Egaa Abiyyi short sightedidha. Abiyyi waan emotion isaa itti malee waan miirri isaa itti malee fageessee yaadu garagalee ilaalu yeroodhaaf inni itti fakkaatee jennaan gochuudhuma
dura maddamariidha jedhee maddamariin koo hunduma maddamariin koo miti Itoophiyaa Afrikaa addunyaa tokko godha jedhee kan inni yaadaa ture lafuma kayoo taalee isiniin araarsaa maaliif wal loltuu maalidha jedhee Suudaanii keessas galaa ture Suudaanii kibbaasii isiniin araarsaa jedhee ture amma garuu tokkooyyuu jalaa dhabame tokkooyyuu miti biyyoota Afrikaa kana araarsu Afrikaa bahaa kana walitti fiduuf araarsu biyyattii keessa bilchiginnaa mataa isaatiin walitti araarsuu hin dandeenye kanaaf wanti inni jedhe sun wanti inni yaade suni fuurshidha wanti inni jedhe suni kufaadha soba foolsidha kanaafi kana hunda dhiisee marii waliigala godhame barbaachisaa taanaan inni aangoo gadhiisee biyyaa ol waan hin taaneef biyya hin caalu waan ta'eef jechuudha. Mootummaan ce'umsaa namoota garagaraadha. Dhaabbilee siyaasaa mana marii dhaabbilee siyaasaa hundaa'ee mana marii dhaabbilee siyaasaa sanaanii formaata argachuu qabaa ture wanti kun. Sanaan ala amma haala deemnu kanaan ittan deema jedhee jennaani biyyattiin qilee hin jirre keessa galtii biyyattiin danqaa hin jirre keessa galtii diinagdeen biyyattii bakka gadi kufeetti jira. Otoo jennu diinagdee kana wajjiniin har'a kan ji'a ja'a gabaasa ji'a ja'a dhiyeessanii jiru gabaasa ji'a ja'a kanaanii qarshii yookiin sharafa biyya alaa buna saliixaa akkasumas gogaa fi kal'ee waan garaagaraa kana biyya alaatti erginee qarshii doolaara biliyeena tokkoo fi qarshii miliyeena 300 argannee jirraa jedhanii egaa kuni exaggerationidha basically exaggerationidha hagasii hin argamne otuma hagasii iyyuu argame bara darbe biyyattiin biliyeena 3 argatte biyyatti akka waggaatti jechuudha biliyeena 3 argatte biyyattiin immoo biyya alaatti waan qabdu ergitee kan sharafni doolaariin biyya alaatti argattu daldalaan jechuudha biliyeena 3 ture bara darbe biyyattiin biliyeena 19 immoo meeshaa biyya alaatti galchite kana jechuun garaagarummaa biliyeena 16tu jira jechuudha kuni trade deficitidha trade deficit biliyeena 16 qabu trade deficit biliyeena 16 kana kan bakka bu'u gargaarsanii qarshii biliyeena tokko oltu dhufa doolaarii biliyeena tokko oltu dhufa sanarraan kan hafe immoo diaspora mataa isaatiin naannoo biliyeena tokkooti oliidha kan inni ergu biyya alaati sanaan alas liqaadha yookiin gargaarsan liqaadhan wanta baay'ee argatti liqaadhanis yoo xinnaate naannoo biliyeena tokko hin dhufa sana jedhameeti biyyattiin walumaa galatti kan baasii sana bakka buustu jechuudha. Amma bara kana bara darbe yeroo kanatti qarshii biliyeena tokkoo fi miliyeena 500 biliyeena 3 yoo argattette ji'a jaatti qarshii biliyeena tokkoo fi miliyeena 500dha kan argame bara darbe yeroo kanatti jechuudha. Bara kana immoo sanaa gadi akka isaan jedhanitti staatistiksii Itoophiyaati kun. Staatistiksii Itoophiyaati garuu walumaa galatti olaallee jenne wanti biyyattiin bara kana biyya alaatti argattee miliyeena 800 caalu koronaa waan jiruu fi koronaa kanaanii biyyoonni baay'een waan biyya alaatti dhufu hin barbaadanii daldalli qorree jira kan hunduma caala kan isaanii hojjechaa turan yookiin kan isaanii galii irraa argatan buna daldala bunaa keessatti immoo beekna nutis keessa jirra daldala bunaa keessatti har bara kana Ameerikaatti mataa isaatiin kan gale hedduu gadi irrateera koovidii irraa kan ka'e biyyoonni baay'een karaa cufaniiru namni deemee buna teestiin godhu ilaalu koffiin mataa isaatiin amma coffee shoppii warri jedhaman warri consumeriidha buna dhiyeessan kun jechuudha. Isaani naannoo parsantii 38tu cufame Ameerikaa keessaa. Retailer, coffee retailer warri jedhaman kun jechuudha. Walumaa galatti
kuni waan wanta internet irra jirutu dabale malee wanti karaa fiizikaalii gurguramu akka kaafee akka reestoorantii maalii kuni walumaa galatti hedduu kasaaranii jiru. Kuni egaa dhiibbaa hagamii akka fiduudha gurgurtaadhuma bunaa irratti bittaadhuma bunaa irratti dhiibbaa akkamii akka fiduudha. Kana isaan hin hubatanii walumaa galatti diinagdeen gara kufuutti deemaa jira. Kanarraa kan ka'edha kaleessa akka isinitti himne qarshii 30,000 ol baasuu hin dandeessan kan jedhaman. Kanarraa kan ka'edha akka xalayaa argitan sana torban tokkotti yeroo 3 yeroo 5 oli baasuu hin dandeessan kan jedhaman. Kuni maal nutti agarsiisa egaa hagam akka rakkachaa jiranidha. Diinagdeen biyyattii hagam akka gadi bu'aa jirudha. Yeroo gabaabaa keessatti egaa of eeggachuun gaariidha. Hello, dhiifama nagaa jirtu akkamii rakkoo teknikiitu nu mudatee dhiifama waan Facebookii kanarratti waan yaalamaa jirutu jira. Hundumaaf iyyuu egaa ammas deebinee dhufnee jirra. Oduun keenya kan itti aanu waa'ee Dammaqa Makonnin masaraa mootummaa akka hin seenne jedhamu san irratti dhaabanne haga dhufanitti seenaa. Hayyee yaa rakkoo tokkotu nu mudatee rakkoo baay'inaan rakkoo teknikaati dhiifama rakkoo dhuma karaa Facebookii waan darbaa jiruu fi Facebookii yookiin cufuuf yookiin maal gochuudha fi yaalii godhamuudha. Kanaaf kan interaapti nu godhanii hayyee gara oduu keenyatti adeemnu waan guddaa miti dhiifama egaa waan adda isin jala citee fi dhiifama isin gaafanna. Walumaa galatti karaa oduu keenya lammaffaatti deemna. Dammaqa Makonnin masaraa mootummaa akka hin seenne dhorkamee jira kan jedhu irratti kan dhaabne. Dammaqa Makonninii fi Abiyyi jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Dammaqaan akkuma isinitti himee anatu bakka Abiyyi sana fudhachuu qaba yookiin anaaf malaa ture nuuf malaa ture kan jedhu haala sanaan amma jeequmsa warri bilchiginnaa keessattuyyuu har'afaa wanti isaan baasaa oolanii Dammaqaan waan keessattuyyuu Beenishaangul keessa jiru kana kan Beenishaangul keessatti wanta geggeeffamaa jiru kana isatu raawwachaa jira jedha. Isatu raawwachaa jira isa kan wanta kana raawwachaa jiru isatu wanta kana geggeessaa jira jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Egaa kuni ka'umsi isaa maalinni bilbilina daraa keessanii hin dhaga'ama sagaleen dhaga'ama sagaleen jiraachuu natti himaa. Sagaleen jira natti himaa. Hin dhaga'amaa eeyyee hin jira jedhanii jiru. Yaa sagaleen hin jira jechaa jiru. Egaa haala kanaan egaa kan Dammaqa Makonnin kanarra jira. Dammaqa Makonnin akka jedhanitti egaa waan Beenishaangul keessa jiru kana isaa miti kan geggeessaa jiru jechaa jiru. Isatu geggeessaa jira dhiifama isatu geggeessaa jira. Walitti bu'iinsa iddoo garaagaraatti uumamu kana isatu geggeessaa jira jechaa jiru. Abiyyis baay'ee isa shakkee jira baay'ee isa jibbee jira waan godhu wallaale malee jibbuu isaa kana immoo kan inni argisiisu durii yeroo inni masaraa keessa ture masaraa mootummaa keessa akka ittaanaa muummee ministeeraa
mootummaa ta'ee masaraa keessa ture. Achi keessatti hojii hin hojjetu. Abbootii qabeenyaa Amaaraa kanaa fi namoota loltuu militarii warra Amaaraa kana militarii yookiin raayyaa ittisa biyyaa keessatti ijaaraa ture. Kanaaf achi keessatti isaan kana waan ijaaraa turee fi Abiyyiif hin ajajamu jedhee ture yookiin immoo akka hin taane ta'ee ture dura dhaabbachuu jalqabee ture. Booddeerra erga kuni ta'ee booda erga kana bareen booda Abiyyi achi isa kaasee ittaanaa muummee ministeeraati. Haa ta'u malee foreign ministeeridha jedhe. Amma hojiin isaa foreign ministeeridha. Dammaqa Makonnin dhimminni masaraa deemuuf hin jiru. Masaraa gaafa dhufesi akka hin galle yoo galellee sirritti waan inni hojjetu yookiin nama inni wajjiniin dubbatu yookiin nama inni wajjin communicate godhu laalatu natti himaa jedhee jira jedhan Abiyyi. Erga siyaasii Dammaqa Makonnin erga achi ba'een booda egaa yeroo baay'ee gara masaraayyuu hin deemu. Waan yeroo Abiyyi hin jirre wanta hojjetamu wanta mallatteessu immoo achuma waajjira foreign ministeerii yookiin haajaa dhimma alaa sana keessatti itti geessanii achitti mallatteessaa jira jedhanii. Walumaa galatti rukutamuu Tamasgen Xirunee kana duuba siisatu jira jedhamee yaadama. Maaliif Tamasgen Xirunee jechuun harka mirgaa Abiyyi bilchiginaa Amaaraa keessa jirudha. Tamasgen Xiruneetu bilchiginaa Amaaraa ijaaree fi ammallee taanan isatu nama qabee fi jira achi keessatti. Tamasgen Xirunee rukutamee jennaan harki Abiyyi hin citaa. Sana booda bilchiginaa Amaaraa wajjin hin gargar ba'a jedhee yaada jedhanii. Haala sanaan of qulqulleessuu qabnaa jedheeti kan inni dubbatu jedhama. Haa ta'u malee Abiyyis gama biraatiin namni kuni naaf ta'aa hin jiru badiinatti ta'uu uumuuf deemaa jira jechuudhani karaa ittiin rukutu yookiin karaa ittiin balleessu boolla qotaa fi akka jirudha kan dhagahamaa jiru. Kana keessaa egaa tokko garee isaa kana bittinneessuudha. Garee isaa bittinneessuu keessaa tokko namticha Jeneraal Adam jedhamu sanaadha. Jeneraal Adam kana dura isinitti himnee turre yeroo militarii keessa ture. Innis akkuma Dammaqa kana walii galanii militarii keessatti nama ijaaraa turanii nama isaanii hunduma ijaaraa turanii. Booddeerraa erga kun irratti barameen booda achirraa ka'ee gaafa inni achirraa ka'u akka Amaarri amma keessattuyyuu Tamasgen Dassaaleny akka inni jedhutti waajjira isaa ture dhuguma waajjira Itaamaajorii isaanii ture yeroo biyyattii waraanarra jirtutti. Namni kun gaazexeeffataadha, nama mootummaa miti, maalis miti, bakka icciitii guddaan jiru. Callisee seenuu fi callisee waan barbaade arguun hin qabu ture. Egaa haala saniin ani achin ture. Otoon achi jiru Abiyyi bilbilee har'aan achi aangorraa kaatee jirtaa jedheeni namni inni wajjin hin mari'ates hin jiru, namni inni beeksises hin jiru jedha Tamasgen Dassaaleny akka jedhutti. Haala kanaan egaa namticha kana achirraa kaasanii eenyu jechuudha Jeneraal Adam kana waan ajajamuu didee fi namni kun immoo erga ka'een booda umuriidhanis deemee jira. Nama militariidha. Sooroma ba'uu qabaa ture namni kuni. Sooroma ba'ee sastaa'ee nama ijaara. Ammallee taananii Dammaqa wajjin walii galanii waan hedduu hojjechuu danda'u jechuudhani shakkii sanarraa kan ka'e gara biyya alaatti ambaasaadara godhee gara biyya alaatti ergee jedhama. Lammaffaa Dammituun faas egaa waanuma kana keessa jiru jedhama. Gara Oromiyaatiinis akkasuma waan shakkii wayii qabuu fi namoota akkasii kana ofirraa fageessaa jira jedhama Abiyyi. Haala kanaan egaa waldiddaan kun waldiddaan warruma gurguddaa keessa warra biyya geggeessaa jiran ministeerota warra jedhaman keessayyuu waldiddaa guddaan akka jiruu fi keessattuyyuu masaraa keessa rakkoo hamaan hin himamne malee rakkoo hamaan akka jirudha. Waan baay'ee nama sodaachisutu jira jedhu warri masaraatti dhiyeenya qaban yookiin masaraa sana odeeffannoo sirriitti argatanii waan baay'ee nama sodaachisuu fi akka durii
sana namni barbaade akka barbaadetti jechuun namni akka barbaade yoo jennu ministeeronni fi namoonni tokko namoonni gaggeessummaa irra jiran kuni akka barbaadanitti kan seenan sana ta'uu hin dandeenye jedhee jira. Haala sanaan amma warra Amaaraa kanarraa shakkii waan qabuu fi isaan aarsuudhaa fi Shimallis wajjin hin deddeemaa jira jedhama. Namni inni amma abdates namni xannoo hafuura itti baasachaa jirus namni yeroo kanatti mee haa ta'u jedheellee namni inni itti dubbachaa jiru Shimallis jedhamee jira. Sanaan ala garuu namoota tokkoyyuu akka hin dubbisneedha. Dammaqa Makonninis mufaatii guddaa akka qabuudha. Tarii waa'ee Beenishaangul kana wal qabsiisanii yeroo dhiyoo keessatti yookiin rukutuun isaanii hin oolu waan jedhamu sirriitti odeeffamaa jira. Gama biraatiin waldiddaanii PP Oromiyaa fi Amaaraa akkuma itti fufetti jira. Isaanii garaagaraatiin wal lolaa jiru. Namoonni isaanii yookiin fakkeenyaaf har'a Abrahaam Allahin namni jedhamu namni itti gaafa jechuun abbaa aangoo guddaa tokko naannoo Amaaraa keessatti namni kuni wayi barreessee jira. Wanta barreesse kanatti rakkooni ammallee taananii wayyaaneen du'e jenna malee wayyaaneen hin duune. Wayyaaneen du'eesi yaada isaa kana kan raawwachaa jiru yaada isaa kana kan geggeessaa jiru hedduutu jira. Isaan immoo numa keessa jiru, Oromiyaa keessa jiru, iddoo garagaraa jiru. Kana waan ta'eefi ammallee taananii warra kanatti duuluun barbaachisaadha, warra kana adabuun barbaachisaadha jedhee jira. Kuni garuu maalinni kan jechuu barbaade Taayyee fi Shimallis faa ammallee ijoollee wayyaaniiti jedhaniiti kan isaan lakkaa'anii. Egaa wayyaaniin lamaanuu wayyaaniin diinaa kan jedhanii bilchiginnaan Oromiyaa warra Amaaratu juuntadha. Warri Amaaraa kuni ergamtuu wayyaaniiti. Isaantu dhaalee jedhu. Warri kun immoo isintu dhaalee jedhuuni kanaan wal gaarreeffachaa jiru ammallee. Kanaan walitti araarsuudhaaf jecha Bahar Daaritti Oromoo Amaaraa walgahii Oromoo Amaaraa jedhanii walgahiin tokko gaggeeffamuuf deemaa jira jedhama. Boru walgahiin kun kana duras ji'a lamaan dura Adaamatti gaggeeffamee ture. Yeroo sana Abiin irratti hin argamu. Warri kun hidhamanii jiru. Warri hidhaman waan jiranii fi miseensonni koo hedduun hidhamanii jiru. Kanaaf irratti hin argamu. Gaafa inni jedhu miseensota keessan isinii hiiknaa jedhanii dafanii hiikanii irratti akka argaman godhanii ture. Amma immoo isa Bahar Daar kana irratti namoota Oromiyaa namoota jechuun siyaasa Oromiyaa kana keessatti iddoo guddaa qabanii fi beekamanii akka Leencoo Lataa akka Diimaa Naga'oo akkasumas namoota biroo waamanii jiru. Isaan keessaa egaa abbaani heera kana kan jedhamu keessatti iyyuu yeroo ce'umsaa sana kitaaba beetirras akkuma jiru akkuma dubbistanii kan waan kana barreesse lafa kaa'ee jedhu Leencoo Lataati. Leencoo Lataa achitti affeeranii akka dubbatu gochuun kuni maal akka argisiisu hin beeknu yookiin harka kennatanii dhimma sabaaf sablammii kanatti hin amanna jechuudha moo hin mormina jechuudha moo maal akka ta'e hin beeknu. Walumaa galatti tarii egaa akkuma isiniin jedhe as keessa gareen lama jiraachuu hin oolu. Gareen tokko gareen Shimallisii fi yookiin Abiyyi deeggaru gareen Tamasgan Xurunee kuni waan kana qopheessuu hin oolu. Waan kana qopheessee wajjin dhaabachuu qabna, Abiyyi deeggaruu qabna warra jedhu yoo ta'u, warri kun immoo lakki wanti kuni nun barbaachisu kan jedhu ta'uu danda'a. Egaa walumaa galatti kana fakkaata walitti dhufeenya isaaniitii fi waldiddaan isaanii. Gama biraatiin PP Oromiyaa keessaa qoqqoodamni jira jedhamee jira.